keessa deebii tooftaa kutaabaa gootonni qusii malee faarfaman kanneen otuu kaayyoo ganamaa hin ganin wareegama isa dhumaa baasan qofa. Jannoota qooda lammummaa isaanii baachuuf bobba'an hedduu dirree keessaa qabna. Ni jaalanna, ni kabajna, ni jajjabeessina, jabduu isaaniifis beekamtii kennina. Yoo darban yookiin injifannoon nu ga'an goota sabaa bara baraa ta'u. Abbaan doonii isaa oolchuuf ijibbaatee yoo dadhabe of oolchuu irra waliin cubluquutu ulfina olaanaa qaba. Deessitoonni jabduu gootummaa isaanii of duubatti osoo hin gubin misha ture. Qabsoo ijaaramaan Oromiyaa qabaa alagaa jalaa baasuu wixinamuu kan eegale bara mootii moototaa isa dhumaati. Yeroo sana impaayirichi sirna ititaa fedha Amaaraa fiixan baasuuf ijaarame qaba ture. Kan isatti aanee dhufe dargiinis fedhicha otoo hin tuqinii fi nafxanyummaa isaa otoo hin jijjiirin waajjir bulchii mootichi dhaabe reebsama sooshaalizimii irra dibuun adda fakkeessee dhiyeesse. Oromoo tokkichi hojii raawwachiiftuu isaa keessa ture Nugusee Nagaasaa haala hin beekamneen qoomame. Oromoota walabummaa leellisan akeeki aba'oo nuuf raawwata jedhanii Riippaabilika Oromiyaa uummata Dimookiraatofte gadhaabee eeggitii itti tolchuu ture. Haa ta'u malee bilisummaa tokkummaa fi walqixxummaa uummattoota Afrikaatti kan isa caalaa amanu hin jiru. Dhumarratti murteessan uummata Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo hamma fiixan ba'utti fi sana boodas walabummaaf dhaadhessa. Garuu yaada addaa Oromoon qaban hundi murtii uummataaf dhiyeessuu mirga walqixxee qabu. Kanaaf uummanni Oromoo dhiibbaa fi doorsisa malee waan murteeffatu hunda fudhachuun dirqii dimookiraatummaati. Koloneeffataan Itoophiyaa yookiin Amaaraa akka koloneeffataa biraa garba ce'ee hin dhufne. Bifaan tokko teknooloojiin kanneen koloneeffateen gadi malee ol hin turre. Minilik Abbaa Jifaar irraa barcumaa fi oomisha ogummaa fudhate malee ofii homaa fidee hin dhufne. Oomishni muka soofuu, ijaarsaa, hojiin kililchoo, hojiin ilkaa fi gaanfaa, wayyaa faayaa fi suphee dha'uu, qonnaa fi kan kana fakkaatan yeroo si ragaadha. Kan inni addaan qabu meeshaalee abidda tufanii fi ogeeyyii waraanaa fi kochoncholoota birartuu akka isaa irraa argate. Amaarri magaalota muummichoota isaa akka Gondor, Maqalee, Dabrataaborii fi Ankoobar fa'aa onsee biyya haaraa qabate keessatti magaalaa muummitti haaraa ijaarratee maqaa haaraa itti moggaase. Biyya mootummaa gonfoo ala ba'uusaa fi ni bubbulti malee warraaf dhiisee akka ba'u kan irra ilaale fakkaata. Qabeenyaa fi aangoo kolonummaan argame kanneen miseensota duula nafxanyaa ta'an malee uummanni bakka isaan keessaa maddanii bu'aa hin arganne. Garuu kanneen gara kolonotatti jireenyaaf sosocho'an carraa qabeenyaa fi aangoo horachuu abbootii biyyaa irraa wayyaa qabu turan. Sammuu qo'aanis olaantummaan itti dhagahamaa ture. Amaarinyaan ergaa ga'uu Tigraay, Oromoo fi Kushota Kaabaa fi kan kana fakkaatan gidduu dhalate afaanota biraa gadi qabuun guddate. Caalatti erga Yukunoo Amlaak aangootti dhufee kuruphise. Amma jarri inni gadi qabe hunduu eenyummaa gadi qabamee turee fi afaan ofii deebifanna jedhanii sochii bilisummaa eegalaniiru. Hamma yoonaa dilormaa Amaaraa hanga baay'inaan lammaffaa ta'utti bokoksanii turani. Amaarri adeemsa seenaa keessa gituma bittuu uummattoota sanaa keessaa bayeetu guddatee afaan addaa Amaarinyaa dubbachuun uummata addaa Amaaraa jedhee of dhiyeesse. Kanaaf biyya addatti kan Amaarati jedhamu hin jiru. Abbaa humnaa waan ta'eef kan qabate hundi kiyya jedhee fudhate. Amma barri isaa waan raawwateef akka saree maraattuu hunda ciniinaa jira. Kanaaf kan inni biyyoota Gumuus, Oromoo, Tigraay fi kan kana fakkaatan kiyya jechuun kan weeraruu eegale. Sababa sanaan uummattoonni nagaan kumootan ajjeefamuu fi buqqa'uutti kan jirani. Burjaajiin bakka halletti mul'ataa jira. Hunda caalaa kan nama gubu ilmaan hiyyeessaa leenjii hin qabne hiriirsee diina ogummaa fi meeshaa ijoolleen sun arganii hin beeknetti beekaa haa du'aniif erguusaati. Bilisummaan uummattoota sana keessaa argamu xuruurfama sirna nafxanyaa Amaaraa ta'a. Lafti abbaa lafaatti deebiti. Jireenyi biyyoota impaayiricha jala turanii waggoota 100 oliif walitti fo'amee ture. Walqunnamtiin hundaa koloneeffataa keessan ture. Karaanillee koloneeffataatti hirkachuuf akka cimsuuf hundi Finfinneetti geessa ture. Kanaaf dalga walii birmachuun rakkisaadha. Uwwirtuun akkasii yoo tasa diigamu walabummaan mataa hunda bitintirsuu danda'a. Kanaaf cunqurfamoonni kaabaa fi kibbaa harka wal qabatanii akka itti fuulduratti burjaajii jala oolan malachuu qabu. Qoxopheetti kutame malee ABO'n qabsaa'ota kolonootaa waliin kan qabsoo warraaqaa cunqurfamtoota Itoophiyaa yookiin ICAT dhaabe kanaaf ture.
Qimaattii fi Tigraay keessaa dabballeen tokko tokko akka madaqfamanis himamaa ture. Amma rakkina waliin isaanitti dhufe kana kan dubbiin ilaaltu hundaan harka wal qabatanii hidhata wayii uumachuu qabu. Hidhati akkasitti uumamu impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuu yookiin haaromsuu otoo hin ta'in kan mirga ilmaan namaa bakka hallee fi olaantummaa seeraa kabachiisu kan dandeessisu ta'uutu eegama. Impaayerri diigamu malee dimokiraasiin hin argamu. Kana mirkaneessuuf moo'ummaan tokkoon saboota sabaa'otaa fi waan waraana Tigraay irratti jedhame walitti qabaatiin xalaa yoos waan jedhaa jirru qayyabattu. Tigraay qaama impaayera Itoophiyaa haaraa fi biyya mootii Abisiiniyaa yookiin Itoophiyaa dullattiiti. Yaadan malee lachanuufuu biyyi sun qixxeedha. Lola kanarratti garuu akka mootummaan alaa Itoophiyaa weeraruu dhufetti uummattoonni kakaafamaa jiru. Kan biyya diigutu dhufe hidhadhuu ka'e jedhamee olola soba akkasiitinis kan itti diulamee yakki farra namoomaa irratti raawwate. Dhugaan jiru sirna nafxanyaa akka hin babal'ifne ummati Tigraay gufuu waan itti ta'eefi. Ummati Tigraay heera Itoophiyaa kan hundaaf carraa hiree sabummaa ofii ofiin murteessuu hayyamu deeggara. Uumuu isaa keessattis ga'ee olaanaa qaba. Heerichi impaayera faca'uuf turte baraare. Kanaan humnoota Amaaraa malee saboota sabaa'otaa fi uummattoota impaayeratti jala turan hunda waliin dhaabbata. Waraanni Bilxiginnaa fi Amaaraa kun waraana dabaa ture. Akeekii isaa sirna nugusoota dullacha deebisuufi. Kanaaf kana hankaaqsuuf dandeettii kan qaban Tagaaruu fi Oromoon dhumuu qabu. Tigaaruun yartuu waan ta'aniif boombii yaruu yoo itti darbanne ni dhumu jedhanii yaadan. Oromootti sududaan itti duuluu fi lola Tigraayitti leenjii yaraan dachaasuun fuulduraan ibiddi Tigaaruu duuban kan saaniin gubanii fixuu karoorfatani. Kanaan Abiy Ahimad fi gurguddoon Amaaraa dargaggoo eegumsa isaanii jala turte kumoota galaafatan. Isaantu qaba malee loltuun isaan hiriirsan akeeka du'uuf hin qabu. Kanaaf waraanichi injifannoo kanneen akeeka isaanii badiisa irraa baraaramu ta'een xumuramuuf deema. Kanneen yakka kana hin jedhamne ilmaan namaa irratti raawwatanii fi fixa qaccee gaggeessan hundi hanga qajeeltutti dhiyaatanitti duubatti deebi'uun hin jiru. Aangoon keewwata 39 heerichaa caalatti jabeeffama malee hin haqamu. Kanneen sana haquuf waraana kaasan burkutaawanii jiru. Lamuu faallaa wayyaba godina sanaa deemna seenaa duubatti deebifna yoo jedhan caalatti rukutamu. Walqixxummaa uummattootaa fudhatanii uummata keessatti dhalatan waliin walqixxummaan jiraachuu fudhachuun gorfamuun dansa. Hunduu biyya ofii irratti moo'adha. Ijoolleen nafxanyaa ni moonaa yaaddee turte hin taane. Kanaaf dhugaa lafa jiru fudhatanii wayyabaan walii galanii jiraachuu murteeffachuun waan nama xiqqeessuutu hin ta'in gamnummaa ta'a. Malbulcha zarii gosaa jechuun mirgoota dhalootaa uummattootaa gara dabarsuudha. Uummattoonni si'achi sirna itti amanan eenyummaa isaanii kan kabajuuf diriirfachuuf mirga qabu. Barri abbaan humnaa ka'ee na jalatti bultu jedhu darbaa jira. Nafxanyaa fi Amaarri sirna kana jalatti uummattoota biyya ofii, afaan ofii, aadaa ofii qaban hedduutu hidhamee ture. Amma uummattoonni godina Amaaraa jedhamu keessa jiran mataan beekamtii argatanii akka egereef itti jiraatan murteeffatu. Murni Amaara jedhamu mirga dhuunfaa isaan irratti qabaachuun seenaa dullachaa ta'a. Sirni nafxanyaas deebi'ee waan hin dhufneef garaa kutachuu qabu. Itti gaafatama fudhatan jaarraa hedduuf qajeelan hin baanne. Barri isaanii bara hacuuccaa kolonummaa fi garbummaa ture. Hundi mirga ofii erga mirkaneeffatee booda isaaniif kan irraa hafuuf yoo jiraate hammuma sanatti of ijaaruu danda'u. Uummattoota adda addaa ofitti ida'anii lakkoofsa ofii ol kaasuun hin jiraatu. Lamuu olloota isaaniif balaa akka hin taanetti jiraachuu qabu. Akka isaan yaadan otoo ta'e Tigaaruu, Oromoo fi Beenishaangul Gumuz lafarratti hin hafan turan. Jabina qabsaa'ota isaanii keessaa'uu jabina ijoollee Tagaaruutu hunda baraare. Heera darbe irratti nuti sabooti, sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa jedha. Wayyabii otoo hin gaafatamin maqaan koloneeffataa isaanii kennameefi. Kanaaf maqaan kunis irratti waliigalamuu qaba. Akka hunduu hubatutti maqaa kanaaf kan waccan abdattu sirna nafxanyaa Amaarinyaa dubbatu qofa. Tibba eenyummaan Amaaraa gaaffii jala oole kana Itoophiyummaan baraaraminaa jedhanii yaadu. Uummattoota Afrikaa Meediteraaniyaa kaasee hanga qixxeessotti jiranii seenaa qooddatan hedduu qabu. Qaroommi isaanii kan hundi hirmaatu qarooma Kuush gurraachichaa yookaan kan Giriikonni Itoophiyaa jedhaniini. Kanaaf seenaan godinichaa keessa deebi'amee qoratamuu qaba. Itoophiyaan amma jirtu maqaa sanatti of moggaafte. Seenaa argaa dhageettiin Giriikii fi Rooman jara kanaaf barreessan hundi tiyya jette. Maqaa abbaatu baafata garuu seenaa maqaa sana waliin tureen dhuunfadha jechuun akka hin ta'u. Hunduu eenyummaa of danda'e qaba.
Oromoo caalaa seenaa sanatti kan hiiqu hin jiru. Garuu seenaa gurraacha hundaa waan ta'eef kophaatti himachuu hin fedhani. Oromoon saba qarooma of danda'e koloneeffataan adda ta'e uummata qabani. Walabummaa gaafachuun ilaalcha bitaas mirgaas miti. Ilaalcha sirrii qajeeltuu irratti hundaa'e. Sanaan kanneen duudhatissitoota baaraksuu fedhan jiru. Aangawootii fi dureeyyiin addunyaa iyyaatii dogoggorsaa irratti hundaa'anii abjuu Oromoon walaba ta'uuf qabu dura akka hin dhaabbanne haa abdannu. Oromoon ilaalcha finxaalessummaan qabu. Uuman waaltessitoota. Amantee garba gamaan hariiroo qaban Islaamaa fi Kiristaana dhugeeffatu. Takkaa walittis daangaa ce'anii ormattis bu'anii hin beekani. Kan tuttuquu barbaadanis hin milkaa'an. Oromummaa sanaaf hin mijaa'u. Islaamni Oromoo waggoota 150 oliif cunqursaa fi roorroo akka Oromootti irra ga'aa turetti dabalee amanteenis hacuucamaa ture. Qurrama ofii nagaan dhiyeeffachuu malee yeroon humnaan furmaata argachuu barbaada hin jiru. Caalattuu hunda danda'ee obsaan darbuu isaatu nama maalilchuu qaba. Du'aan dhuufaa jennaan yoo dhidhiiban maaf dhiisaa jedhama. Kanaaf roorroon daangaa akka hin dabarre eeggachuudha. Walabummaaf lolachuun Ameerikaanichi bara 1775 keessa bilisummaa naaf kennaa yookaan du'a naa kennaa jedhee finxaalessa taanaan waboonis finxaalessummaa ni fudhata. Abbaa fedhe shanee haa jedhuuni, zaranyaa haa jedhuuni, waraana bilisummaa Oromoo jechuun Oromoodha, Oromoo jechuun waboodha. Oromoonni tarsiimoo ofii otoo hin jijjiirin tooftan qabsoo gara manii isaaniitti geessu keessa deebi'anii ilaaluu qabu. Kanneen walabummaaf dhaabbatanii fi kan impaayera dimokiraatessina jedhan kurnan shaniif dhagaa walitti darbatanuu lachanuu lubbuu diinaa dheeressan malee fiixan hin baane. Sababni isaa lachanuu Oromummaan otoo humna dhaga'amu hin ta'in diina ijaarametti hamajaajii walii ta'anii gadi ba'an. Walis mo'achuu diinas eenyummaa isaanii fudhachiisuu dadhabuu isaaniirrayyuu ijoo laafaa isaanii saaxilan. Lachanuu karaa bakka yaadan itti ga'an keessa deebi'anii tasgabbiin ilaaluu qabu. Amma yeroon sana agarsiisan waan jiru fakkaata. Dhabbaltiin dhaabota Piroofeesar Mararaa fi obbo Daawudiin hoogganaman agarsiisan mallattoo fayya qabeessa waan fakkaatuuf jajjabeeffamuu qaba. Dhimmuu mana ofii otoo hin duuffatin kan ormaa haaromsuu dhaquun silaayyuu maal jedhama. Maaliifuu jarri lamaanuu Itoophiyummaa baallamaan of duubatti dhiisanii ammaaf ariifachiisan Oromummaa jabeessuu ta'uu kan fudhatan fakkaatu. Takka jedhanii baallamichayyuu ni haqu ta'a. Ayyaanni jara isaanii ibsaa haa ta'uufi. Qabsoon Oromoo dhawaatadha. Yaa'aa fi dachaatu qaba. Sududaan yoo deemuun hin danda'amne boqotaa karaa jijjiirrataa yaaluu qabu. Hamma yoonaa jecha Oromoo bitaa yaabanis mirgaa yaabanis walgayii kooraa dhumaa kan jedhu dagatanii dhagaa walitti darbachaa ba'an. Karoora tokkichatti akka dhimma ba'an waliin amanne. Hooggansa murteessaa dhabuunis ni mala. Waan rakkisaa irraa maquun akkaataadha malee ofuma isaaniitiin itti galatti fudhatamuu hin qabu. Aadaa fi duudhaan Oromoo gara laafummaa fi arjoommi mallattoo isaaniiti. Maaltu ta'eetu kan Oromoon tokko ajjechaa seeraa alaa Oromoo biraa kan deeggaru. Oromoon tokko ofirratti hirkannaa saba ofii jibbuun Oromoo irratti hirkachuu filatu. Bilxiginnaan Oromummaa xiqqeessuun Oromoon akka suuta Amaara ta'ee dandamachuu Itoophiyaa guddittii gargaaru fedha. Maqaa fedhes ofitti baasan alagaafisaan shanee Onagi. Walabummaan Oromoo shororkaa jalaa baasee jireenya tasgabbaawee fi gammachuu argamsiisaa fi malbulcha keessatti wanti dhaabbataatti lagatamu hin jiru. Hanga kaayyoo ofii hin dagannetti tooftaa fi tarsimoon nama jalaa wal hin dhoofnetti qabsoon isaanii dhawaata akka ta'e hamma beekanitti baraaramaaf aanjaa qabataanaan tooftaa hunda yaaluudha. Egeree ifaa jiru kana yoo dhimma itti hin baane akka sabaatti Oromoon baduu isaati. Carraan bilisoomuu erga dhuma bara Xaaliyaaniiti amma reef dhiibbatee dhufaa jira. Bara Xaaliyaanii gargaarsa qondaalota Ingilizii qabaatanuu hanqina jaarmaa fi malbeekii yookiin dippiloomaasii qabaniin carraa walaboomuu isaan ba'ee kan malli kuffise loltuun kokkee kutaa jedhama. Kun kan namatti agarsiisu jaarman tokko qabsoo hidhannoo fi malbeekii wal faanaa hin gaggeessu taanaan hanqinni akka jiru. Baras Oromoon hundaafuu hin qophoofne. Amma yeroo qophii dhabuun sababa hin qabne yoo darbe mudaa akka sabaatti qabantu komatama. Namni tokko Oromoodha ofiin jedha. Oromummaa caalaa ashkarummaa alagaan dhaadata yoo ta'e mudaa yaachisutu jira jechuudha. Oromummaan tokkummaan harka wal qabatanii ka'uuf sanarra ooluu nama barbaachisa. Qabsoon waggoota 50 darbanii sana yarsee wayyaba gar tokkotti luuccessuu hin oolle. Hooggansi malbulchaa waliigalaa rakkina qabaatus woboon sadarkaa diina dura dhaabbachuu irra kan ga'e fakkaata.
onnee kutannoo fi duudhamni jiraannan taankii fi dilgoon alagaa isa Paper Tiger yookiin taayigara erbaalaa jedhamu sana ta'uu danda'a.